ajaa'ibaa. Ayyaana keenya waan lolaamu saasadii dhaabate barumsi irraa ta'uu qabbii irraa kadhata wantuure sagantaa waan abuun seenu. Isin kan wanti hin dhaabuyyuu barumsi hin dhaabne rakkoon hin dhaabne baaburi dhaabatu hin dhaabne xayyaarri dhaabatu hin dhaabne konkolaataan dhaabatu hin dhaabne akkana garagaltanii dachii bitanii hedduu garagaraa ammallee horaa bulaa deeman hin jaa. Udurati manggudo kaisa ringkio kalau kaisa wajib orang dia tikure, odu bagam macisa nama bosu nanti na. Amma tu orang demari mereka kure, nanti kayaknya udah di awan kan, durang, waljau cara pura kaba, karena itu walnya awasa, abosan di mana dah, dia mana dah di cara pura kaba, cara terus terus cara kabar itu kalau yang kure ni, harap manggudo orang kena timani. Galma wanda awasa buddha loko didantari jirtani hedduu gammade hedduu simbole kokoron keessatti simbela kakkaranda naamsi ani qabu waan eegaltan kana jabeessuu qabdan isin amma booda asitti baay'achaa bal'achaa deemtan dhugaan isin oromoodha ammoo lakkini ingilisi ta'uu dandan oromoota ingilisiidhaati oromoota yuukeedhaati. Iman desa itu boleh juga, iman desa itu juga juga. Iman desa ada dia lagi kan, ada bukan, ada orang akan mas ada beri seperti yang kamu tahu orang bandar tadi. Galbang ada desa, iman desa itu lagi. Hajolnya desa orang desa buat bandar itu juga, bapak tu bapak kawan desa, orang orang itu negara bisa sekitar tadi dan kalau bapak buat tadi, bukan ada kayak ini ada tiga habis. Gaman dan dahuluan, orang yang sendiri diserahkan nama tu ada juga rumah baru. Apa? Dua orang pasti berapa berada di dalam rumah. Wah, karena Nairobi ramai. Kita apa berada di dalam kampung? Kita apa sih kau kembali? Kita apa kita jual yang berada di dalam rumah? Kota Pulau Pulau Jalan Wali ini. Angkamat kalma wajah keset wajah bagi ane wang kembali tuhe ada mana ka sudah serang sudah kami abdo hamda kota kami cina lalu ero kita bakal baju pokoknya abdo itu langsung kami bahas jadi waktu tiga lima kayaknya abdo kayaknya angkot ada masa itu tapi cuma orang tinggi orang biasa dulu kita Waan inni deemu waan shakkaniif ummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaan qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan, humni keessan, cimini keessaniif tokkummaan keessan Fira falaga berat lewan dah kami hedu kalau tu mah lalle simpona nagal defenda. Dula Eropa digonen akeka kami. Dula waligala hingga pulang kola jurukala bikalama konelal. Kudan durat the first phase umat damai sudah. Umat ni Kenya, ugoda lama saden dabrekanati. Aku magafan nef, aku masih wanen bawaan nara turtan, haragal fatan, negara gaduhut abdi dan ega turtan. Nutis wan dan yang yali gone, amammo, umman negenya dammake, negenya kadang di damesun, jalate meoson dain harki bicara me, negenya te akabuf, wamicha gonen, yeroga baba kaiseti umman negenya. Allisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka ramne waan mirkaneessaniif galatoomaan isin hin jaa. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyate ha Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu. Galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudhaan hojiin har'a akka duraatti uf tuuruu fi of jajuun hafee
غندر يعني بروجكت تدل شهرهم سري episode تدركمني جراني يجورا واني بيخمو كابو واني بيخمو كابو أمّني كون أمّت توفى دمومتي أمّني كون أمّت خبجاني ساملو خبجان مو خناتي وسون تين خان كبله خام مغيت جب سے خبجاني ساملو أكار كدو كبدا مت كاغر سيف دوان دايف هدو غلطو مان سنينجا خنا بودا غرا أمريكا تين ديما मिनेसोटा रहे गरुड़न मगालो ता दद्दा तीन देम कुम्मरसा लम्मता ताये जो सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन हंगा मत उम्मत के जे मैसू मोरा सा गमा गमने जिरतु काकासु इबियादा चीसु हासो सीसु फल मिसीसु रदफुल लेफन we were agitating we were focused on agitating provoking discussion मरसा इत्यानु रहती इंगेजमेंट ही रहेगा लाइट मरसा इत्यानु रहती अबसोन इत्यानु अबसोन मरसा इत्यानु तो वक्का कबू इंतला गदिबुए गदिफगेन्या कबू मरसा मोराले तक्काऊ गल्मा गुरगुद्दा कनारा टाउन हॉल केसत कमरे नोगा ताऊ उफाना निम्मो आयोता केन्या बेकुता केन्या भी ओगनोता सदरका आवासा दद्दार रजना वजिन बलबल चुफन्ने कमरे नुता होगनोत ओरोमो को सोते होगनोत सबब सलमोता बियसनी अक्कसुमस नान्नो सनी जरा वजिन मरी करोर फंडे लफकाने जरा मरी समरा दुंदाउडान गमन उमारती चुंफा तक्काऊ करोर तरकांबी उला जुरा देमनु कंबेस आया चुर अना फिसिनिस बिफा अद्दादातिन याद केसन गाफी केसन अग्गा तोरबानो तो दरवंकन अगर सिजा इरतलिती गरा फुलदुराले अक्का गरसीतन इसिन गाफा चुम बर्बादा उमारती लाभ तो तसिंगेंगे वगोत शंतमन दब्रेखाना बिकर्रा खाने बिकर्रा गेंगे एकोमिति बिकगरा गेंगे बिकाउन गेंगे तरकांफी से जो गादू दुरत देमने तरकांफी ला मफदुआ देबू जिरा गरुमो बिका खले से रखान इंजिरू गरा फुलदुरास वल गेफचुडान वल इतदुफुडान वल मुडान वल वकारुडान वल करुडान उम्मन्ने कुनवान इसा मलु इफिफिस उम्मता इትዮጵያ ቲፊ उम्मतो नानो सनीफिस नगे तसगबी डिमोक्रेसी फिदुरती शोरा रब्बीन इसा खन्ने खला कोसर इसा गुद्दिसे कदची बडातु रसखाय खाडुगा वी गदा इसा खन्ने सन राएगमु गलमांगाउडाफ आको दुर चाला arras मुदन्नो अर्गने तारिनु बिकिल तगना फयदमुडान उम्मत ओरोमोदिस उम्मतो बिया केन्यातिस उम्मतो वल्ला केन्यातिस मताओ कबचीजु फी रकोले बराबर रजन फ्रा आका मुल्कु इजारुना दम्मै सुरा तो कोम सुरा होजी गल्ले जिरा होजी गलता कर उजरा इरतनी सिंगा फटा बोलता मैनचेस्टर यूके एदुल संक इसनां का उतादे इसनी वर्गिना वांत का यादेना यो इसनां का उतादे इसनी वर्गिना काफान इंग्लिश दिले हेरो गबावा कैसे नहीं दुफा बल्लिनान मरी कैतफून उतादा किताब दुबिसा किताब गाव दुबितन कभी ये किताब रतले गम ऑनलाइन से होता थे कमरे नुताते ताये चुरा अफान हमारा दिन सवा सब जिरनी हेरो तक गबाब से दुबचुम बर्बाद अफान रोमो लम्मात समून जिउस्त में लालाचू ऑनलाइन लालाचू आता रेयाले मालिक वास्ताला फलगालो बाजारे वाले बयू के लालाचू जेगोच बर्दू बराडो मंगरे जगाव साहिब ग्राचू बजी मलकू अत्ताचू ስለተቀበላችሁኝ መጽሐፉን ለማንበብ መጽሐፉን ለመረከብ ለመደማመጥና ለመወያየት በመምጣታችሁ ያለኝን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ለመግለጽ ወዳለሁ። ይሄ ያደረግን እኮ ያለውት ቱር በሁለት ክፍል የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው ከኬንያ ጀምረን ለማጨናገፍ የሞከሩት የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ፌዝ የማነቃቃት ነው። ባለፉት አመታት ህዝባችን ለተወሰነ ጊዜ በአገራችን ያለው ጦርነት በንግግርና በድርድር እንዲፈታ ድጋፍ ለማድረግና ለማበረታታት ሲል ዝም ብሎ ነበር። ይህ ግን በገዢዎቹ እንደ ፍርሃት እንደ ተስፋ መቁረጥ እንደ መሸነፍ ስለወሰዱት ህዝባችንን መልሰን በማነቃቃት የህዝባችንን አቅም ማሳየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ባለፉት 2-3 ሳምንታት ያደረግነው የመጀመሪያው የዚህ ጉዞ አካል ሲሆን በዚህኛው አካል አጂቴት የማድረግ
የመነቅነቅ የማነቃቃት የማነሳሳት ፕሮቮክ የማድረግ ስራን የሰራ ነው። ይሄንንም ደግሞ ከጠበቅነው በላይ በተሳካ ሁኔታ ያደረግን ሲሆን የሀገራችን ፖለቲካ የሀገራችን ፖለቲከኞችና ህዝቦች በአሁኑ ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ ውይይት፣ ክርክር፣ ንግግሩ ስለገቡ ከክርክርና ከንግግር የሀገራችን ችግር ይፈታል ብለን ስለምናምን የመጀመሪያው ፌዝ በተሳካ ሁኔታ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። የሚቀጥለው ፌዝ እስካሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች በጥልቀት የምናይበት ወደፊት ሊሰሩ የሚገቡ ልንከተላቸው የሚገባች አቅጣጫና ስትራቴጂ የምንወያይበት ይሆናል። ይሄም በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ በሚኒሶታ ጀምረን በተለያዩ የኖርዝ አሜሪካ ከተሞች በመጓጓዝ ከህዝባችን ጋር ውይይት እናደርጋለን። ሁለት አይነት ውይይት ነው የምናደርገው። አንዱ በዚህ መልኩ በአዳራሽ በመሰብሰብ ከህዝባችን ጋር የምንወያየው ሲሆን ሌላው ደግሞ ከተለያዩ የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ አመራሮች ጋር ከተለያዩ ብሔሮች ከኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጎረቤቶችና የዓለም አቀፍ አካላት ጋር ስለ ሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በዝግ የምናደርገው ውይይት ይኖራል። በመጨረሻም ላይ የነዚህ ሁሉ ውይይቶች ውጤት ተደምሮ በተጨባጭ ሀገራችንን ከመፈራረስ ህዝባችንን ከጦርነትና ከድህነት ሊያላቅቅ የሚያስችል አስፈላጊውን ስትራቴጂ በመንደፍ ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። ሁላችሁም ባያላችሁበት በሁሉም ቋንቋ በማንኛውም መልክ ማንኛውንም ሐሳብ በእንደዚህ መድረኮች አምጣችሁ እንድታንሸራሽሩ እጋብዛለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን እንደ አስፈላጊነቱ በኦንላይንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ሰፊ ውይይቶች የምናካሄድ ይሆናል። ህዝባችንን አፍኖ የመርገጥ ህዝባችንን ከፋፍሎ የመርገጥ ህዝባችንን እየከፋፈሉ አገር የማፍረስ አካሄድ እዚህ ላይ እንዲያበቃለት አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ የምንወስድ ይሆናል። የእርምጃው ቅድሚያ ግን መወያየት ስለሆነ ለውይይቱ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ኦሮሞቲ ሄዱር ሲንጃለና ነጋና ቡላ Sebagai peraturan presiden yang akan bertemu angka sangat dialu untuk apa kebelakang kesehatan dengan kata-kata senibu dengan mari bangsa kesehatan angka semua kami dari lalu saat timbul yo itu kompetisi pertama timbul dengan mari kita karena waktu itu amat di Oromo kami dengan nabi Ego Jitu ya wala nulle ki ani wala arah serati rate sedih aku menerusan baik kita dah usai itu yang itu akan sendiri nanti yang berlebar sedikit karena ini dengan aku sendiri akan baru sendiri jalan tu Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Etiagesu Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Waiti dacare jawetiya alhamdulillah rabbiya
Assalamualaikum karetia, assalamualaikum kerotia, waitile chane jawetia, alhamdulillahi rabbitia. Jawedile detum dorsisali, ahe gari nama jawedile detum dorsisali. Jawedile detum dorsisali, gari nama jawedile detum dorsisali. Assalamualaikum karetia, assalamualaikum kerotia. Ijawan kasih rabbiya, alhamdulillahi rabbiya. Jawabnya detu dorsisali, jawabnya detu dorsisali. Akamile kumsan nasisali. Assalamualaikum kerotia, assalamualaikum karetia. Assalamualaikum kerotia, assalamualaikum karetia. Aye, galatuma upada ni uyana jauh jauh mungkin asal tanah digaten jauh dulu suri. Baye juga macam sejarah. Karena tuan yang itu berbalik. Orang awas orang wensi juga wensi dah kes dulu. Gumata gortes di mana arah timur lalu. Wani bukan cuma begini kalau bayar dan jadi minggu betul jadi begitu. Tanamadi, amma muaka oromo wersi maka oromo wersi kita apa toko aka haramame aku oromo jauh wersi ada terlupa namamu ini dah ada. Assalamualaikum kerotia, assalamualaikum karetia. Mulai kita cari jauh kita, alhamdulillahi rabbiya. Assalamualaikum karetia, assalamualaikum karetia. Mulai kita cari jauh kita, alhamdulillahi rabbiya. Akhirnya, Aigabu kita bajau embas sekali. Aigabu kita bajau embas sekali. Sekarang durasani akarani nabi gubatani. Aigabu kita bajau embas sekali. Aigabu kita bajau embas sekali. Jika ibu danang guratani akan nafung gubatani. Assalamualaikum jawetia, assalamualaikum kerotia. Nega, enggak mana?
Nama dan juga Natoli, amin. Anak yang sesuai dalam hari kita sehingga, mari kita berdoa hari, mari kita hadis, mari kita berdoa, ya ada kami orang sebenarnya itu, mau melihat kita masih melihat nanti Terus sekarang sini, ya dikasih akan warna orang pakai irna bareda. Karena gabi sekarang mari disena, sekarang mari yerot beramai ramai era gabi jadi disena. Wanita kan ramai ni tadi kan bisa kursi jeda. Itu gara toma makin gara apa waktu itu. Oke, itu galatoma obboleessi biyya tokko waan yaadachiise dubartoota sikkooman doowwan ganama kana kuma lama kennitan waan jedhan kitaabni tokko maqaa isaaniitiin mallattaa'ee akka isaanii kennamu jedhamee jira. Kitaaba dhuftanii akka mana fudhatan dubartoonni sikkooman doowwan ganama kana paawundi kuma lama kaffaltan kitaabni tokko maqaa keessanii mallattaa'ee isinii kennama warri koree kitaaba tokko akka garan na dhiyeessitan. Kitaaba tokko dubartoonni sikkooman saayinii obboleessi kennaa wajjin dhuftanii akka harkaa fudhattan kabajaan isin gaafan. Orang ini ada di sini kasar. Dubartoota sikkooman warra mallaka kana kana gumaache saayiniin kaayamee fi kitaabni tokkolaan hingaa bu'uura kennamee jira. Kanaafuu galatoomaa ulfaataa baga gammadan isin jennu. Amine kennafi ulfada galatoma amma nama yaada fuudha nama sadi gamanaa fuudha nama sadiillee dubartoota nama lamallee dubartoota irraa fuudha gara dhiiratirraa nami ani yaada kennuuf Gamana nas bay. Kau kiyale kamu kan? Oke kiyale pular raga. Ya. Maruf. Maruf garana fular duran nasbah warri an harka kennef. Gara dubartoota irraa nami lama. Dubartoota irraa gamana gara duratti naas koota. Dubartoota irraa nami lama. Aye. Nama lamaan sana koota ya. Nama shan qofa barbaada Maruf gamana. Dakika teram berbanu dakika lama ko bana to kofi dakika lama kenene Maruf kenna atas lakuan wal juradu banta batan
nama hin kennee fi daddaba warri an kenne harka kenneef karatti bulchoo dhiyaata. Tama kali lubra kali dah wan hinjir ref bayat tu je tu kabna turre hata tummo carana berarti kan udaf ani obbo Johar je gagabab sini tu bana wae tu tu kesan keisa kapson Oromo da yero tu daf keisa ti carraite namni unti wali kapson Oromo da ge amma isin jirtu roga durara roga adati Johar ke nyamma kapson dema jirtu nu keisa walira kapsa jirwan taate akuma tu te jirtu hali durutti kapsoite hala wae dina fi alagara fi walin bufachuuti taamaatu ta'uf keessa wali qabsoon waan taate royni isiin barbaachiftu akkaataatu himte wal mari'achuu hawaasa keessa hoggan hawaasaatiif hunda wal mari'achuudha ani addatti waaniin akka maqaa uummata Oromootiin jechuu barbaadu alama tokkoffaa hayyoota Oromoodhaa kutaa 11 irraa argaman kabara dabre waggaa 5 dabre si wajjin qabsaa hundinuu diina galanii meeshaa siin lolanii taanii waan jiraniif amma qabsoota namaatu nu tanaddaa waan taate hayyoota nuu qabdee hayyoota nuu jaartee maqaa keetiin hoggansa keetiin ummata Oromoo keessa hayyoonni jaaramee bakka takkatti mari'achuudhaan akkaataa ittiin fuulduraaf itti deemnu kan badaa ta'e qabdee gaadii sa'aa gaadanii elmatanii ifuma bira gaaditee kan gaarii ta'es keessa walumaan dalagaa hunda dhageeffattee harki tokko harkat qubni tokko quba tokkon dhiqu kophaa ta'e deemuurra taraa dhuftuuf nuti akka yuukkeetti ballamoonni siiseennu maqaa uummata kanaatii fi qeerroo bareedduu tanaatiin bakkittoon caayaan irraa sossoonee hayyoota nuu jaartee ittiin nuun deebitee asirraa konferansii hayyoota Oromoo yaada Oromoo fuulduraaf biyya teenya akkaataa ittiin qabsoonu qabsoo amma nu eegalchiifte kana si wajjin qabsaa'uudhaaf akka aadaa nuu galtu hayyoota nuu jaartu kophaa deemuu dhiiftu gaafa hidhamte waan si duubaa nu sossootuu dhabne ni dhukkubsanne si wajjin dhukkubsataa jirra aadii seenna akka qabriiti wajjin seennu qabsoo Oromoodhaa summii dhugaan milisoomnaa itti ni dhuyna miliyoonni 70 warra dhugu kana waan taateef wanni sirraa qomannu Oromoon si qomattu Johar kopuma deema hayyoota maadhiiseedha hayyoota 100 qabna amma Ameerika deemta hayyoota biyya keessaa deeme akka Gadiiru Seenfaa namoota hedduu waan qabnuuf hadaraa wanni siin jennu caayaa asirraa eegalleeti konferansii hawaasa hayyoota Oromoodhaatiin akka nu deebitu maqaa qeerroo tanaatiin qophii akka taanuuf ahdii akka nu seentuuf kana si gaafanna galatooma. Ayah duraan dursee galatoomaa isin jaa hawaasa bal'aa naannoo adda addaati walii qabamee kana duraan dursee galateeffachuu barbaadu. Maaliif yeroon qabbanaa yeroo tana namni waliin dhufee hundi keessanuu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa gammachiisu. Tokkummaa keessanillee rabbi isin gidduutti haa eeguun jaa yaadanii dubbachuu barbaadu yaada sadii. Tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya Suudii hidhaa jiran nama 45 du'atti murteessan sanaan dubbachuu barbaada. Lammaffaa immoo ilaalchoota amma nu gidduu jiru waa'ee gandummaadha. Dubbii gandummaa kanaas dubbachuun barbaada. Dubbii sadaffaa immoo ilaalcha Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira sadeen kanallee dubbachuun barbaada. Inni tokkoffaa warra Suudiitti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee
sana keessa namni lama dur mootummaan Suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalootaa naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaatis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaaleen gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef. Jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggata barbaachisaa yoo ta'e illee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef arra anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti caayasii ta'an ja'a tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra arraas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa'u galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaan hin turre. Arrallee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati. Karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haalaan bakka deemnutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u walitti fidanii qophii qopheessu. Akka Oromummaatti hojjaa dhaabbachuu bakka isteejirattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni kun miidiyoo dandabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofan godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaada. Gaafiin sadaffaa immoo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti hin guddadhe ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaalummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa beejaamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeyxee Haayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jarnaal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun waan lubbuullee si qabachiisti si qofaa miti. Nama si jala deemullee lubbuu qabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebiin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lolarratti wal baranne dirree lolarratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaannuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaa jechaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin siidaadha. Siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannu sinaama galatoomaa ulfaadhaaf. Kun hundi isaa dubbachuu fedha. Namoonni duuba jirullee akkasitti daqiiquma qofa kan gaaffiin gaafa nagama gaaffiin barbaade kaasee ture garuu yoo tokko naa eeyyamtan Jawaarin dubbisuu barbaade wanna biraa isin tinneessu yoo naa eeyyamtan Jawaar bichaa dubbisuu barbaade naa eeyyamtu Jawaar bichaa dubbisuu barbaade wanna biraa samis ma asma dubbisuu barbaade Amina kennafi amine galata
Ayyek galatoma duraan dursee obboleessi kenna Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare. Ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada. Kanatti aansee hawaasa kanaa wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti mul'ee miti. Akka Jawaar faa nutti manillee oli. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaalleen hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima. Uummanni kuni Arsii Bahaa aanaa Shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata. Uummanni kuni walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argee hin beeku. Karaan qabu, mana barnootaan qabu, dhaabbilee fayyaan qabu. Waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhatee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe. Uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaadha. Lafa gammoojjii irra jiraata. Waan silaa oomishatu kana yookaan achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata. Yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Bobeessaa geeffata. Uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu loolu. Gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu loolu. Uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale. Kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e. Kun bosona. Namni achitti hafee ijoollee fi manguddoota qofa. Namni isaan beeku hin jiru. Naannoo sana akkuma isin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama baratee sin qaban, nama isaanis dubbatu sin qaban. Uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu. Halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara. Rakkoo kana keessa jira uummanni keenya. Kuni fakkeenya xiqqaadha. Kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade. Kan itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa. Ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte. Sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii ijoolleen sun maalirra jiranii hagamta akka quba qabdaa waan jedhuufi horri kun dagaaga. Difama akka mul'atan difama sagaleen koo yoo michuullee ta'uu dhabe maayikii wajjin Jawaar dura baga nagaan dhufte gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe. Please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasa keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu. Kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira. Waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokkoof dhaamsifte sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kana namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a. Namni keenya sodaan qabu wala dhugaadha. Garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya ofirratti. Kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko taasise gaafii biraa waa'ee kolodaliiti. Waa'ee kolodalii kanaatillee irraa barreessaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti. Namni warri kararraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kararraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Waan kana please hamma dandeettetti dhiibbaa godhiiti ummata keenyarraa yoo dandeette dhaabsisi. Waa lamii kana qofa si jechuu barbaada taa'imii sirraa fudhadhu jechuun asirratti wanni jechuu barbaadu ani Iskootilaand irraan dhufe hawaasa Oromoo Iskootilaand jedhamu jira Gilaasgoo irraan dhufe ijoollee baay'ee keessarraa koomunitii Oromoo Iskootilaand jedhamu jira hawaasni illee jira nu quba qabaadhu gaaf tokko achirra siyaamuun kennan oolu kana nu quba qabaadhu siin jedha.
Galatooma jecha akkuma beekamu salphatti as hin geenne bakka har'a jiru kana gahuudhaaf qeerroo kumaa fi kitilaatu itti wareegame akkasuma ammas har'a geennee qeerroon biyya keessa dararamaa hidhamaa ajjeefamaa tumamaa jirti halkanii guyyaa waan kanarratti maal jetta siin jechuu barbaada kan ittaanu ammoo dhuftee jirta dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuuti jechuu barbaada galatooma. Taati cuma bakka gaafii ayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu jaaraa jirra ni mari'annaa hunda wajjin mari'achaa bilcheessaa deemna falmii ayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemna kophaan deeminaa kayyatti kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'een beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira warri jawar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku takkaa kophaa deemeen beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema kaleessa fa'a xiqqa turre arra sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippilomaatis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannee itti deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessatti waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna dhimma ilmaan Oromoo suuti waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti kana ka mudate waa lamarraayi tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf afaan arabaa barachuu qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan ijoolleen tun osoo leenjiin osoo qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanuwan kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa kana keessa dalaga isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba deengaddaas bika tokkotti haasayaatiin ture nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqamanuuf garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata rakkoon lammataa hojii gara ministeera haajaalaatii fi embaasiitiin laaffachuudhaati warri biyyoota arabaa jiraattan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii number 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisu jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikarraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu
gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dalaydudha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun. Mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. Ministeera Haajaa Alaa ture yaalii gogodamaa ture. Leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammatti tarsiimoo fi imaammata Haajaa Alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota ogaa yaaman gaqqabaniiti beekuun obbilichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an hojiin ambaasadara suudii jiru takkaa'u kuweet jiru takkaa'u beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa fatte sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'u ziis goosisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenyaa qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti hanga warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati hedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo isin hime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaatee fi Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galuu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan.
wanni dubbachaa jiruu fi salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Kanaaf salphina sababa lolaatii fi